Dhiiraafis tahee dubartiif mana keenya keessatti waa sadi qofaa walitti maynee karaa laafaan maallaqa guddaa osoo hin baasin dadhabbii hedduu laffaatii hedduu osoo hin laffa'in humna keenya ijaarachuuf akkasuma fiizikaala qaama keenyaa tolfachuuf qaamni keenya akka jiidhaa ta'u godhuuf jiidhaa yoo isiniin jedhu furdinaa fayya qabeessa bareedaa miidhagaa tahee fi akkasuma keessattuu shamarran gara taa'aa yookiin sheeppii isaanii harma isaanii dhiiras irree isaanii humna isaanii jabeessuuf hedduu kan faayidaa guddaa nuuf qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo warroonni amantii biraa qabdanis osoo amantiif kutaan gandaa waliin qoodin warroonni afaan kana dhageettan guutuun keessan isiniin jedha. Akkuma sitti argitan waa sadi dhiyeeffadhee wantoonni sadiin kun saaniin sadi haa ta'u malee waa sadii akkaataa lamaan kan dhiyaate jechuu kan daakkame akkasuma mootuyyuu jiraa isaati jechuudha. Asirratti wanni kuni qaama keenyaaf hedduu bareedaa kan tahee fi albuudota hedduun waa'ee miidhaginaa of keessaa qabuu fi akkasuma humna keenya ijaaruun qaama keenya haala gaarii taheen albuuda hedduun kan badhaadhee fi akkasuma mootuyyuu gatiin isaa salphaa akkuma beekame jechuudha. Yeroo hedduu waan kana irrallee dubbadhee hojjadheellee jira. Amma sammuutuyyuu haarayaan fidee jechuudha waan bu'aa qabu mana keessan keessatti osoo dadhabbii baay'ee hin argin akkasuma mootuyyuu hedduu hin ifaajin akka isin fayyadu abdiin qaba. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoonni Razaan Oromoo guutuun keessanuyyuu subscribe gochuun akkasuma like share gochuun warroonni maatii koon tahin maatii kootti dabalamaa qorsaa fayyaa fi akkasuma faaya irraa argattu chaanaala Razaan Oromoo irraa warroonni subscribe gochuun maatii koo taatan galatooma isiniin jedha. Kana sitti arginu abishiidha tokkoffaa irratti lammaffaa irratti tiiniidha. Tiinii kana namoonni hedduun maqaa biraatiin beekuu ni danda'ani akkasuma mootuyyuu afaan biraatiin beekuu ni danda'ani. Sadaffaa irratti kan arginu simsima yookiin saliiqa kana hedduu kan irraa hojjedhe fi ammas irraa dubbadhe faayidaa isaa osoo himee jedhe viidiyoon isaa addatti viidiyoo dhibbanii gaha jechuudha. Isin hoffisiisaa hin ifattani. Kanaafi tareetuma kan dabareedhaan qabadhee isinii dhufu itti aansinee tiiniin kunoo haala kanaan yeroo inni magariisaa yookiin reef gahaa jiru haala amma asitti argitan kanaan jechuudha. Tiini namoonni tiinicha kana argitanii beeytan maqaa biraatillee biyya keenyatti waan zayituuna moo maal jedhamu natti fakkaate. Kanaafi kunoo haaluma margitan kanaan tiiniin akkana jira viidiyoos qabadhee kan isinii dhufeef akka sirriitti namoonni hin beekne isinii galuuf inni kun tiinii jedhama. Akkuma quraana keessatti jiru san jechuudha waa'ee tiinii dubbannee hin xumurru. Tiiniin kuni erga gahee kunoo haala gurraachaan yookiin ammoo bunni yookiin ammoo akkamitti isinii haalaan margitan kanaan kan ta'udha. Kanaaf simsima tiinii fi abishiidha jechuudha kan dhiyeeffan waan sadiin kana. Abishiilleen shoora guddaa kan qaama keenya miidhagsuufis tahee bareechisuuf qabduudha. Abishis dhimmisnee xiqqoo hin daayinaa akkasuma saliiqa yookiin simsimis dhimmisnee ni daayinaa. Abishii maankaa lama saanii tokkotti qoshoranna jechuudha. Nyaata miidhagaa fi bareedaa fayya qabeessa ta'e godhachuuf abishii maankaa lama kan itti safarannu jechuudha. Akkuma sitti argitan itti aansinee saliiqa yookiin simsimii isa isiniin jedhe maankaa sadii jechuudha. Nyaata kana hanga torbaanillee goonee firiijii keessa kaa'uu ni dandeenya. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo itti aansinee akkuma sitti argitan kana tiinii banannee tiinii kenna kan itti naqannu. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan murabbattiini asiin duras waan hojjedhe viidiyoo natti fakkaata garuu gaafin waa'ee qaama isaanii humnaan dadhabuu laafuu ijoolleen hedduu jechuudha. Tiinicha kana maankaa 3 4 5 nyaaticha kana gootanillee akkuma reef isiniin jedhe firiijii kaa'uu ni dandeettanii haala gaarii fi miidhagaa taheen waliin geettanii akkuma sitti argitan kanatti kan itti fayyadamtanidha. Waliin geenne haa xumurru. Haaluma kanaan waliin geennee erga geessinee guyyatti al 3 kan nyaannudha jechuudha. Maankaa tokko
yoo lubbuun isinii fuute maankaa lama osoo danda'ame aanan illee irraan dhuudanii hedduu bareedaa fi filatamaa kan ta'edha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa faayidaa hedduu kan qabuu fi akkasuma mootuyyuu hedduu qaama keenya ijaaruu humna nu jabeessuu namoonni hedduun gaafii hedduu na gaafataa jirtanii waan na furdisuu fuula na bareechisuu akkasuma mootuyyuu infekshinii qaama saalaa hedduu gaafii hedduu gaafatamaa jira miidhama garaa miidhama laphee hedduudha jechuudha. Kuni ilma namaa guutuu irrattuyyuu kan mul'ataa jiruu fi akkasuma immoo shamarran keenya biyya Arabaa keessa jiran hedduu miidhama garaagaraatiin kan jirani akkasuma waa'ee marsaa laguu maal jedhee xumuruu danda'a jechuudha. Walumaa galatti inshaallahu ta'ala anis rabbiin na halaafisu yaalii godhee waan hunda isaatuyyuu jechuudha dabaree wal qabsiisee gaafii keessan qofa osoo hin tahini an akka dhimma kiyyaatti itti dhiphadhee itti yaadee jechuudha hojjechuu akkasuma mootuyyuu duras fedhiin kiyya kan keessa jiru haaluma kanaan jechuudha akka namoonni keenya ijoolleen keenya hedduu miidhamaa jiran akkasuma hedduu dhukkubaa jiran keessi kiyya na dhukkubee jechuudha dhimmi dubartii tokko dhimma kooti jedhee akkasuma mootuyyuu haalaa fi jireenyi yeroo ammaa kana keessa jirru hedduu yaachisaa akkasuma mootuyyuu walumaa galatti jechuudha yeroo keenya kana keessattuu gadaa keenya kana baay'ee jechuudha. Teknooloojiin guddatee hedduu qaama keenya irreenfanneetu jira akkasuma rifeensa keenya fuula keenya keessattuu jechuudha akkuma duris baratamee jedhee hawaasa keenya bal'aa biratti dubartiin miidhagfachuun akka namaa argitee dhimma biraa yookiin ammootuyyuu waan tokko baatee dubbachuunis haala addaatiin ilaalcha addaatiin kennamaaf ni beeytan jedhee yaada. Kanaaf haa ta'uu sanis tahee kanas tahee namoonni barbaadanii irraa rakkattanii jechuudha rakkoolee keessan inshaallahu ta'ala dubbachuus tahee akkasuma hojjechuus anis abdiin qaba immoo jechuudha rabbiin na gargaaru rabbii kiyya gargaarsifadhee isatu na gargaaraa jira waan hanga takka muuxannoo qabu akkasuma waan dubbachuu danda'u waan beekuu waan dhagahee argee hunda irraa jechuudha kan isiniif dabareen qabadhee isiniif hojjedhuudha inshaallahu ta'ala. Namoonni hedduun jechuudha of duuban deebi'anii jabaadhu yooma guyyaa lama ani jiddaan kutee jedhe maal taate jettanii hedduun na gaafattan jechuudha. keessalleen haga directii bilbiltanii hedduu galatoomaa isiniin jedha akkuma asirratti argitan kana jechuudha xiqqoo jechuu hin jajjabaata hojjattee akkasuma immoo guyyaa 2-3 haalan jireenya qilleensaa sii tahuu diduu irraayi addaanis kukkutuun wama danda'amuu fi wama jiruudha malee baduu fi miti uf duuba deebi'uu fi miti. itti aansee jechuudha inshaallah akka fuduban deebine abdiin qaba tokkoffaa irratti sababa bal'aa kootu na wajjin jira lammaffaa irratti ammootuyyuu anis hawwiin qaba akka namni kuni fayyadamee jechuudha bakka guddaa gahee ummata kiyya fayyadu abdiin qaba jechuudha rabbii kiyya jalqaba irratti gargaarsifadhee akka inni na gargaaru isatti hirkadhee jechuudha dandeettii tokkolleen qabu humna tokkolleen qabu humna khaaliqaatiin gargaarsifadhee inshaallah ta'ala akka isiniif hojjedhu abdiin qaba isinis rabbiin kadhata akkasuma mootuyyuu waan ani isin barsiisoo ken isinii himu kana dadhabeetti lafa'ee fide viidiyoo kana ilaaltanii irraa fayyadamu akkasuma obboleeyyan keessanii share gochuu san qofa osoo hin tahini maatii koo taatanii gama channel kanaatti dabalamu sanbichaa osoo hin tahini waan hedduu kan irraa argattanii akkasuma irrallee barattanii waliif share illee godha viidiyoo kan koo yoo ilaaltanii xumurtan like godha bakkatti harka ol gargaaru san yoo tuutanii jettan viidiyoon kee akka nama baay'ee bira ga'uu fi akkasuma immoo anaaf illee hamilee naata koomantiin yaada babbareedaa na barreessaa isiniin jedha horaa bulaa turtii gaarii fayyaan